الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أردفتوتا چانالي رشاتو بجلتي أرغمتنو مرتي كيسانو أكم جرتو نغا كيساني أكسم أردفتو نمان تابرا أكم جرتو نغا كيساني النغا كوتي غلط ربي الحمد لله. isinis immoo baga nagaa taatanii baga guyyaa kana geessanii isiniin jedha. Akkasuma ummata islaamaa baga rabbiin baatii zulhijjaa baatii caaltu kana keessaan rabbiin isin ga'e isiniin jecha khayrii guyyaan kun qabdullee rabbiin anaaf isiniin illee rabbiin argachiisu akkasuma maatii keenyallee hunduma keenya yoo rabbiin nu waffaqu isiniin jecha qophiin kiyya guyyaarraa qabadhee dhufes gaaffiif deebiin kan koo kutaa 12ffaan waa'ee baatii zulhijjaa kana keessa waan hojjetamu irratti wal qabatee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan afeerraa kiyya isiniin jechuu barbaada. Namoonni haaraan chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe diimtuu sana tuquu hin dagatina. Akkasuma namoonni kaan immoo sheerii illee akka gootanuu kabajaan isin gaafadha. Akkasuma gara Facebook akootiitiin follow inaaf godha. TikTok irraan like follow akka gootanu gara YouTubeetiinis like share subscribe akka gootanii nu jajjabeessitanuu dhaamsa kootii isiniin jedha irra deebi'ee. Egaa garuma gaaffiif deebii keenyaatti dabarfannaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Daqiiqaa muraasaaf isinii wajjiniin turra isinittiin dheeressuuti. Intro kana booda kan walitti deebinu taanaati. Turtii gaarii na waliin tura. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Egaa bismillahir rahmanir rahim walitti deebinee jirraan isiniin jedha. Akkuma armaan gaditti kan isiniif dhiyaatu ta'a gaaffiini nafaana turaa isiniin jechuu barbaada. Gaaffii tokkoffaanii guyyaa kurnan zulhijjaa kana keessa sahabonni namni lama magaalaa keessa deemanii takbiiraa ummata jechisiisu magaalaa keessa naanna'anii jechuudha. Sahabaan sun isaan lamaan maqaan isaanii eenyu jedha gaaffiin tokkoffaan. Kan magaalaa keessa deebi'anii takbiiraa jechisiisan sun maqaan isaanii eenyu jedha gaaffii tokkoffaan. Deebiin Abdallah ibn Umarii fi Abaa Hureyraadha jechuudha. Yoo kana jettanii argattanii jirtu. Sahabaan magaalaa keessa deemanii Allahu akbar kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Kan magaalaa keessa deemanii ummata illee jechisiisaa turanii bakka gabaatti Abdallah ibn Umarii fi Abu Hureyraadha jechaadha gaaffii tokkoffaan. Gaaffii lammaffaa boolla hujjaajota boolla kam irratti du'aa'ii godhatu jedha. Egaa namoonni hajjii dhaqanuu dhakaa darbatantu jira. Yeroo Arafarraa gara Muzdalifaatti minatti gad deebi'anii hajjaajonni boolla kam irratti du'aa'ii godhatu. Boolla erga dhakaa darbatanii ka'anii boolla meeqaffaa erga darbatanii ka'anii du'aa'ii kadhatatu jedha gaaffii lammaffaan. Deebiin tokkoffaa fi lammaffaa irratti kadhatu jechaadha. Boolla tokkoffaa erga darbatanii ka'anii lammaffaa erga darbatanii kan irratti kadhatu jechaadha. Du'aa'ii waan rabbi isaaniif laaffisee jechuudha. Inni sadaffaa irraa mo'achi addeebi'anu sadaffaa irraa mo'achi addeebi'anu hajjatal mabruur wasaa'iyun mashkuur wazamban makfuur jedha deebi'uu jechaadha. Gaaffii sadaffaa
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك حجاجوني يرو كمين زي وني كان دعاء كان جچو جل قبو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك كجدا مكانا حجاجوني يرو كمين جچو جل قبو يرو كم جچو تيو جالتما داجل غافي سدفان deebiin yeroo ihraama hidhatan irraa kaastee jechuun jaallatamaadha jedhanii erga ihraamii ittiin hajjii godhamu gaa adii sana erga isa hidhattanii jettanii isarraa ihraama erga hidhattanii jedhaa deemuun jaallatamaadha jedhani. Gaaffii arfaffaa namni qabeenya qabu gaaffii arfaffaa namni qabeenya qabu yoo dhukkubsatee hajjii gochuu hin dandeenye qabeenya ni qaba hajjii immoo gochuu hin danda'u maal gochuu qaba jedha. Gaaffii arfaffaan namni tuu qabeenya qabu hajjii gochuu hin dandeenye sababa fayyaa dhabuutiif sababa dhukkuba isaatiif maal gochuu qaba jedha gaaffii arfaffaan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar deebiin namatu isarraa hajjii godhaa jechaadha. Nama utuu qabeenya qabu sila nama qabeenya hin qabne irratti wanti karaa godhame hin jiru. Sila yoo galaan isaa gahe yoo karaan nagaa ta'e yoo qabeenya qabaate jedhe namni kan hajjii godhu inni immoo utuu qabeenya qabu hajjiin isarratti waajiba ta'e hajjiin goone namatiyyuu isarraa hajjii godhaa jechuudha. Gaa nama waa kaffalee nama isa deemee dhaqee hajja'u sana akkasitti namni dhaqee isarraa hajja'a jechuudha. Nama fayyaa hin qabne nama dhukkubsataadhaaf jechuudha. Gaaffii shanaffaa guyyaa kurnan zulhijjaa maal jedhamee moggaafame quraana keessatti jedha. Guyyaan kurnan zulhijjaan maal jedhamee moggaafame jedha quraana keessatti. deebiin ayyaaman macluumaat jedhamee moggaafame jechaadha. Guyyaa beekamtuudha. Ayyaaman macluumaat jechuun guyyaa beekamtuudha jedhamee quraana keessatti moggaafame jechaadha. Quraanni kun aaya kamiin akka ta'e garuu hin beekne koomentii jalatti naa barreessaa namoonni beektanu. Ayyaaman macluumaat ka jedhu quraana keessaa bakka kamiin isiniin jedha. Gaaffii ja'affaa quraana keessatti hajjiin waajiba ta'uu dubbatamu aayata kamtu nuuf ibsa. Hajjiin quraana keessatti hajjiin waajiba ta'uu hajjiin egaa kanni sunnaan ta'an islaa beekamaadha. Egaa arkaan islaamaa keessaa arfaffaa irratti kan argamu zakaadha, soomana, hajjiidha. Kan shanaffaa irratti argamu hajjiidha waan ta'eef hajjii kana waajibaa jechuudha sunnaa miti. Quraana keessatti waajiba ta'uu isaa ka dubbatame aayata kamtu nuuf ibsaa jedha. deebiin walillaahi ala annaasi hijjul bayti walillaahi ala annaasi hijjul bayti aayata jedhu kanatti nu ibsaa jechuudha. Gaaffiin sila gaafadde ayyaaman macluumaatiin suuraa baqaraa aayata meeqa? Egaa ayyaaman macluumaatiin suuraa baqaraa aayata alhajju ashhurun macluumaat suuraa baqaraa aayata 197 irratti jechaadha kan inni nuuf dubbate jechuudha. Bakka isaa argadheen jira. Gaaffii torbaffaa amma gaaffii torbaffaa irra geenye jirra. Gaaffii torbaffaan uduuhiyyaan egaa uduuhiyyaa qaluun sunnaa rabbiin anbiyoota irratti illee karaa godhedha. Sunnaadha jechuudha. Uduuhiyyaa qaluun baatii kurnan zulhijjaa kana keessatti argama. Uduuhiyyaa illee qaluun baatii kana keessa jaallatamaa. Egaa baatii kana malees ilaa baatiin biraayyuu hin jiru. Uduuhiyyaan gaafa guyyaa makkaan guyyaa iidaa sana gaa kan qalamu anbiyoota irratti karaa godhame. Anbiyoota keessaa
rabbiin isa mokkoree manaamaan ilma kee qalii jedhee kan manaamaan itti dhufe ambiyoota keessaa nabiyyii kamidha kan rabbiin ilmoo kan kee kana gorra'ii jedheeni manaamaan itti dhufe itti himee jechaadha. Manaama isaa sana ammoo nabiyyiin kun dhugoomsee hojiirra oolchuudhaaf jedhe. Nabiyyiin sun maqaan isaa eenyu jedha. Abbaa ambiyootaa jedhama. Hin beektu hundi keessanuu maqaan isaa eenyudha. deebiin nabi Ibrahim alayhi salam abbaa ambiyyoota hundaa jechuudhaan ka beekamanu Khaliilur Rahmaanii abbaa ambiyyoota nabi Ibrahimii jechaadha. Kani rabbiin manaamaan itti dhufee ilma kee nabi Ismaa'iliin egaa ilma isaanii nabi Ismaa'iliin qalii jedhee rabbiin ajajatti kenne jennaan inni qaluu jennaan rabbiin suuraa Saaffaatii keessatti dubbatamee jira ayata 99 irraa kaasee qad sadaqta ru'ya manaama kiyyallee dhugoomsitee jirta jedhee ilma isaatiin illee marii godhee waan akkana rabbiin na ajajee jira jennaan ilmi isaallee nabi Ismaa'il illee egaa waan rabbiin kan keessi ajajee hojjedhu waan feete dalagii jedheen jechaadha ilmi isaadha jechuudha nabi Ismaa'il abbaadhaan achuma yeroo inni gorra'u jedhu rabbiin oolaa guddaa isaa buusee samaa'iidhaallee bu'e jedhama akkasitti oolaa sana qalee jechaadha. Allahu akbar. Egaa namni ilmoo dhabee waggaa dheeraa booda ilmoo argatee innammoo rabbiin sanaan mokkoree jedhu egaa ajaja rabbii guutuun dirqama waan ta'eedhaaf ilma isaa sana qaluudha yeroo jedhu immoo rabbiin oolaa buusee akkasitti oolaa sana qalee egaa sunnaadha waan ta'eedhaaf nutillee yoo qallee jenneen baay'ee tokko jaallatamaadha warri rabbiin qabeenyatti kennu uduhiyyaa akka qaltanu isiniin jannaa sumaanu rabbiin nama qabaatee qalullee nullee taasisu isinillee taasisu isiniin jecha qophiin guyyaa irraa qabadhee dhufe haga amma yoonaatti na wajjiniin turtan kana fakkaataa qophii biraatiin kutaa 13ffaan hanga walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa jiraadha alkan gaarii isiniif ta'u iidii dhufaaruun illee rabbittiin nu aga'u rabbiin nurraa haqee balu isiniin jedha egaa gama kootiin xumureen jira hanga qophii biraatii walitti deebinu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله